ودين حاسين بيكو سجلين رجيف سنجرو أنا في شيء واحد وكرت ولدي دبنين بينو إيسا ولدي في الدني إيسا ولدي سوفتني مسارات متنا دبرتو ما كان شيء وأجندة كان فوت أني دي ماشي كان السنبلة سنتني فاتن ربي صدقتني إيش أنقافي ما توكو سقافة دمسي ما أفقافي كنا نوتونا ندبسين قافي برا ما نقافت أني إيسا تني أنك أناني بالبلاشي سنكابستني ما جرس فيسبوك شيء سيريامي تيك تاك ني سيريامي قافت على وجني ولا لاني قلتو تراس قلتو درباس إنجال بري فمن أنجل ولدي في الدني الربع أنما برا الرب سواي بولتي كوغافان أنو الفا غافان أنو المادو برتي يكن رتي دلقدي الرب سئسا ولدي في الدني سوفتني أسيبيه كيسا ورا أنا جابسوف أكملتي نيتي كان وجي كيسا باس ندرس سياسة ندهات رني أما مو أنا وجي كيسا سيني غافان سوسو جوتوكو كارا دوان du'a dubartii kanaati wal qabsiistanii masaratii kana hin cabsine jettanii taata rabbii sin uume hin sodaatanii ganaa ol guddattu dhalan arganne jireenyatti hin baane hin qaanoftanii isin hunduu faarsee bulaadha ibnumaani wajjin ati daqiiqaaf sakandiitti ani abbaa warraa tokko hiikeen kan biraa heeruun mirga kooti sigalee na sagalii sin heerumne warra sagal heerumne jettee anaaf saaliyaa gaafa arrabsitu ati na harkaa nyaattee gaafa rakkoo keessa simattee waa beekasii dhaabbadhee dhugaan qananii haa ba'u waan hin jedhe Andu'aalam haaduu hin jenne. Andu'aalam jabina isaa saasee jira gaafan baalaansii barreessuus hin bahaa dhageesse jettanii kan natti duubsisaa turtanii isin ture. Gidduu seenuuf gaafan jedhus immoo cuuftanii akkuma itti fufteetti itti fufi jennaan itti jabaachaa jira gaafachaa jira. Maalumatu du'a kanaan akka wal qabatu akka maqaan koo ka'u maaliif barbaaddan? Just tell me. Maqaa kanammoo sagaleen gadi lakkifame sun fakkeenyaa nama sagalee kan kee waggaa 7-8 beeka. Sagaleen sun keeti miti masi. Inde inkaan never sagalee kiya warri ani tergalee bahanii bar dubartoonni dubbatanii kiya. Warri sun fayyadamtu gadi conversationii guutuu haa fidanii. Dhaggeeffadhu. Ila ani baay'ee arrabsaan ture. Dhimmichi hamaa ture gaafa ulfa koo viidiyoo abbaa warraa koo wal dhungatanii gadhiisan irraa ka'uutiin kana kanii naasaa jiruu fi akka ifasni ta'uuf. Gaafa sana lubbuu kootitti guyyaa murteesse sanani haala sanaan arrabsee irra deddeebi'ee dubartoonni sun wal gurmeessanii gaafa sanas gaafa neerume jedhu jaarsa kan nuti kanarraa adda baasne jedhanii wal gurmeessanii bakka wayii ka'anii warra dhufan dubartoota gurmaahan sana haala sanaan ofirraa arrabsuun ulfaataadha. Waan irratti gootan kanaaf aarsaa kabaltu kan hin jedheef sanadha. Isin isa barbaadanii dubartiin sun barbaadamtee naqamte irraa barbaadamtee sagaleen an ergeef walitti qabamee walitti sufamee idiit gootanii baasuun keessan waagaa waaqarrattis lafarrattis hin kafalchiisa. Ani hooma tokkoon ta'u laa. Kana sitti muqofan barbaada. Andu'aalam irraa jibban qabu. Andu'aalam amala akkamii akka qabu bareechitee beektaa. Biyya keessaa eenyu akkanatti bilbila sagalee maalii akka qabu eenyu viidiyoo akka waraabe eenyu irratti maal wajjin akka gahe asirratti haasa'uu hin barbaachisu hin haasa'us. Okay? Ani dubartiidha. Ani haadha dubartiiti. Ani gaazexeessituu. Ani nama miidhame kamuufuu haadha koo dhala koo xiqqoo tana yoo taate dabarseen kenna malee yakka irratti soba irratti eenyu wajjin hin dhaabatu. Okay? Kanaafi intalli kun mana isaatitti dararamaa turte jedhame lafeetti baatee duute maaf akkas taate jedhee yoon gaafadhe. Maaf akkas gaafa san maaliif hin gaafatina? Gaafa kam jalqabarraa kaasee hin gaafadheedhan jalqabarraa Oromoon maal jedha? Manni tokko yoo nagaa ta'e abbaa warraa bulchu yoo nagaa qabaate dubartii fi daa'imarraa qananii mul'ata. Kanaafuu ani qananii wajjin guyyaa tokko haasee hin beeku. Dahee kan na gaafate Andu'aalamii jabina Andu'aalam nan beeka. Maal naan jedhan? Maaliif irraan dubbatin haareessan? Gaafa tokko maal isa axxaaxaaluu malee ምናምን machooftuu kana jettanii barmasi dhagay masi irila masi dhagay machooftuu jedheen beeku isa waan feetamoodha. Okay, namni gaafa duraa isin deeggaraa ture amma sababa keenyaa biiralleen isa sarrazee yohaana keenyaa biira dhimman qabu ooya fachu na baas gaafa dhimmi kun hundi isaa gadi bahee dhufaa jiru ummanni akkasitti isin deeggaru sun hundi isaa maaliif amma isin jalaa garagalee Andu'aalamiin deeggarutti ka'e sababa eenyu garagalee eenyutu isin wajjin jiram amma conversation isin lamaatti isaa masi mee akka nama tokkotti akka nama dhuunfaa kiyyaa waa si gaafadhu waan amma fakkeenyaaf atillee intala Oromooti Andu'aalamillee ilma Oromooti hundi ilmaan Oromooti maali wanni namni irra dhaabate ammoo nafxanyaa faana leellisuun hin barbaachisu. Andu'aalamiin ati qabattee tumuu ni dandeessa. Abbaan gadaa Oromoo tokko qabatee tumuu danda'a. Murtii jiru irra fudhatuu danda'a. Nun gubullee, nun aarsullee, isiin duutellee Oromoodha. Sigalee intalli duutellee Oromoodha.
nun aarsu. Ani gaafii tokko qofaan si gaafatu fedhe. Kaleessa Andu'aalamiin waliin nyaattee jirta. Kaleessa Andu'aalamiin anaa har'aa sirraa Andu'aalamiif dubbatu caalaa beekta. Walumaa galatti si galee itti dhiyaattees gaarummaa isaas akkuma kiyyaarsiin jedhe badummaa isaas beekta. Anama yeroo hedduu nan aarsite anamma akka nama tokko akka wallaalummaa kiyyaatti na aarsite maaliif jennaani akkuma nama tokko akkuma intala Oromoo tokkotti si beeka malee nan beektu sin beeku. Garuu akka intala Oromoo taate si beeka akka gaazexeessituu Oromoo taate si beeka akka intala jabduu Oromoo taate si beeka. Garuu gaafa ati dhaqxee mana Amaaraatitti Amaara fiiltara keessa badee mucaa nyaattuu fi ila beekaa wanti Oromoo taaree waan taate anamma akka namaatti sagalee kananii jedhu sana. Afarso mana Amara kamiin seenee beekan bara jiree eega an Facebook irratti mana Amara seenee dhimma kanaaf miti dhimma biraas seene tokko waam. Afarso. Ela isa kana koi ka. Afarso takka bicha anam manatti bilbilamaa jira. Gaafa Andu'aalamiidhaa jirullee haalaati tokko walitti darbataa turre masiifaana. Mark my word yoo inni bainaan jette mark my word yoo inni hafensiin jedhe. Atillee screenshot naa goote anillee si godhee jira Andu'aalamis bahee jira borullee hin araaramanii even sagalee anaafati wal arrabsinuun ergeen beeku screenshot hin goone garuu anaafati waan baay'ee dubbanneerra anyway ani karabbina argu ani yoo dhugaa Andu'aalamiif qananillee waanan beeku sii galaa miti an fakkeenya Andu'aalam waan tokko bitee deema gizee asii deemu isiidhaaf sii galee sansan osoo arguu callisuu hin danda'u. Ammas yoo ta'e yoo Andu'aalam balleessee ragaan seeranis jaarsanis ka itti murame Andu'aalam haa adabamu. Wajjin nyaadhee dhugee jira. Seegalee ati immoo masi nama baay'atu silaalee dharaan shiraan gurbaa irratti duulaa jira atillee dhaabadhu. Okay? Dhaabachuu amma maasxanqaqee anatti kennu fotoon taane kan haasaa jirru dhugaa. No, not maasxanqaqee amasi. It is not maasxanqaqee. Maasxanqaqee kanatti kennitu funu miti akka haasoftuun barbaada dhugaa kana hin beekti. Akka haasoftu bakka anaafati bar mark my word. Wal beekan amma dhiisu waa'ee isa. Mark my word yoo inni amma waliin jennee jirraa kinoo bahe. Hin baa'u sin hin jenne waan jedhameen sin jechaa ture ilaali barreeffamni jira. Waan jedhameen atti himtee maarree. Waan jedhameen barreeffama yaallaan sin jedhe akkanumaan hin odeessina. Bahee kinoo bahee jira. Anumti dhaggeeffadhu amma kanan sin jechaa jiru dhiisi waa'ee sagalee ergamu. Anaafi qananii wal beeku keenya. Dhaggeeffadha anamma isin lamaanuu isin shakkee jira. Kinoo asana sin jiru asii fi qananiin akka wal beektan wajjee. Oromoon akkana jirtu isin taataba. Hasan hin beektaa anaaf isheen wal beeknaa. Wajji Ramadaan turre wal argita boollee gara. Anni isin lamaanuu isin shakkeera akka xiyyatu. Afarso yoo takkatti carraa dhimma hawaasaa dhiiftanii dhimma dhuunfaa haasaa hartanii yoo gaafii gaafattanii akkasitti akka ta'adeeminu gaafii gaafachuu barbaaddan haa gaafannaa nama gaafii yoo ka deebisuu dandeesse. Ani kana qofa naa deebisan hin barbaada laa yoo isin bakka isin jirtan hundatti kan hin barbaadu ani qananiitiin bilbilee fi beekaa wal beeknaa wal arginee beenna mana aadamitti wal arguutiin alatti wal arginee beenna naaf sheenii wali bilbilee beenna wali barreessinee beenna tiktaak irratti haa ta'u Facebook irratti keessaniin argaaf sagalee kan. Namatu natti bilbilaa jira guys bannaa taachu. Afarso. Yoo heeyyamamaa taate mee obboleettii keenya meesii waa gaafachuu barbaada. Gaaffiin hin gaafatin otoo kana naan deebisin an bilbila ishee qabaachuu koo wal beekuu walii bilbiluu jedhee jira kana adda baasta malee maal na gaafatu ture tokkoffaa sagalee sana qindeessanii yakka ajjechaatiin keessaa qabdi jettanii kana gaafatu. Isa kana adda duubaa anillee irra caalaa ol isin deebisu. Afarso masiin ganama sagaleen suni kiyyuudha. Waan dhageenyaa dubbannu waan afaan masii keessaa dhageenne dubbadhaan ganama masiin sagaleen suni kiyyumaa. Garuu ka qananii jedhamu san itti dabalanii jette mana daalachaa keessatti iluunis achi ture. Animmoo sagalee si kana dura social media irratti hin bayiniin qaba. Sagalee social media irratti illee baasuun barbaadu. Irraa haa eeggannee dubbannulleedha. Aga tokko nama guguddaa ta'e keessa jirallee kalaalaa jirullee nama guguddaa. Warri na jibban warri na wallolee. Waan hin bahu beekuma takka dubbadhee ba'a. Eegaan isii wajji wal arganii dubbadda jeetuma malee.
Waan san social Lakkisi media irra karaan kenniif kan immoo otoo sararaan hin kenniif si wajjin haasa'uu Okay, danda'u. dhiifama. Waan gaafate naa deemu dubbi. Carraa eeggadhaatiin naa dubbannu carraadhaan wal eeggataa dubbannu masiinis yoo dhugaan bahee yoo wanni isiin sagaleen kun ka isiin ta'in akkuma amma jedhamu yoo taqana babbare haqa isiittu bahaa yookiin ammoo maqatu sii bada osoo seerattuu dhiyaatte osoo waayyuu godhamuu baatte maqaan isii bada namni qubatti qabu jira. Maqaan sobaan nama badu hin jiru. Maqaan otoo badee dur nama Injiraan bada hin bada laal amma mootummaan lama kara takkatti masi wayita namni dubbatullee kee miira keessan seenin nama guddaa dhalleedha. Nama ammoo miidiyaa tokkollee hogganu waan taateef nu warra isirra yaa warra xixiqqoodha. Namni miidiyaa tokko hogganu ammoo waan jecha namni jedhu miira keessa seenullee hin qabu. Lakki miira keessa seenee aboo miira keessa seenee otoo hin taane gaaffii nan gaafadhu otoo naan deebisin kiyyaar deebistanii cadhisatu jedhee. Kiyyaar haa deebi'ee si deebisu san isin kiyyaarii wal beeytanii waan wal dhabbii keessanillee qabaachuu dandeettanii waan wal beeytanii waa'ee kiyyaar osoo hin ta'in nuti waa'ee amma deemaa jiru kana irraa dubbachuu feena. Wanna amma deemaa jiru. Deemuu miti immoo ani kan hin barbaadu. Ani dhimmi koo. Ati deeggar anamma akka tokkotti masi deeggaraa mootummaa. Ati Andu'aalamiif falmaa jirta miti ani immoo nama lubbuun hin jirre dhugaan ishee akkamitti akka duute gaafachaa. Dhugaan micattii akka ba'u nus hadhas borus ni barbaanna bara. Kanuma kaanis. Andu'aalamuun yoo micattii tana waa godhe akka seera dhiyaatu warra jedhaa jiru keessaa tokkodha turre san jechuuf turre mootummaan amma isin deeggartan mootummaan nu deeggarru kun. Micattii tana qoratee ji'a 3 ol waa irraa dhabanii ennaan micaa kana gadhiisanii isin mootummaa kanaan faallamaa dhaabachuu dandeenya.